Siitingi bilbilaa faayidaa guddaa qabu tokko sinaa agarsiisu namni tokko yeroo namaa waa barreessitanu barreeffamni yookaan kiiboordiin keessan afaan Ingiliffaa qofatiidha yookaan immoo afaan Oromoo qofatiidha yookaan afaan Arabii qofatii ofirraa qabaachuudha. Haala kamiin bakka namaaf itti waa barreessitan yookaan miseejii yookaan immoo komentii namaa barreessitan kana afaan Arabiffaa godhachuu dandeessu siitingi bilbilaa fayyadamuudhaan jechuudha. Appii tokko osoo hin fayyadamin siitingi bilbilaa fayyadamuudhaan yoo barbaadan Arabiffaan barreessu yoo hin barbaanne immoo Ingiliffaan barreessuu barbaadan Amaariffaan haala kanaan bakka kana tuquudhaan itti jijjiiruudha jechuudha. Bakka kana tuquudhaan ganjallaa kana bakka kana tuquudhaan gara Amaariffaa gara Ingiliffaatti jirtanii haala isin itti fayyadamuu dandeessan. Siitingi kana haala isin oonii godhachuu dandeessan sinaa agarsiisu jechuudha. Bilbila keessan fayyadamuudhaan siitingi bilbilaa fayyadamuudhaan kiiboordii keessan afaan Arabiffaa akka fiillafiitti bahu afaan Ingiliffaa akka inni bakka dhufu jechuudha. Komantii illee yeroo namaa barreessitan komantii akka miseejii namaa erguudhaaf afaan Ingiliffaa qofatii qaba yoo ta'e yookaan immoo afaan Amaariffaa qofatii qaba yoo ta'e afaan hundaa akka inni asirratti isinii baasu Amaariffa barbaadan haala kanaan afaan Arabii barbaadan haala kamiin akka isin godhachuu dandeessan agarsiisu asirratti fayyadamuudhaan daawunloodii godhattanii haala salphaatiin haala isin bilbila keessatti fayyadamuudhaan Amaariffa irraa gara afaan Amaariffaa nama erguu barbaadan afaan Amaariffaatiin nama erguu barbaadan akkasuma afaan Ingiliffaatiin miseejii nama erguu barbaadan haala isin kiiboordii keessa irratti waan kana akka inni isin dalagu gochuu dandeessan isin agarsiisu. Namoonni turaa isin jedha gara kiiboordii bakka waatti barreessan kana awwala daawunloodii godhattu afaan Ingiliffaa yoo barbaadan daawunloodii godhattu akkasuma afaan Arabiffaa yoo barbaadan daawunloodii godhattu yookaan immoo oonii godhattu jechuudha. Afaan Arabiffaa yoo barbaadan akka inni achi irratti isin bahuu barbaadan hundaayyuu daawunloodii godhattu jechuudha. Kanaafuu haala kamiin akka isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti mallattoon kun jechuudha. Asirratti haala kana yeroo asirra seentanii gadi kanatti haala kamiin akka isin asirratti akka inni isin seenu itti fayyadamuu dandeessan tuqaa taanee ganjallaa kana kunoo mallattoo kan jechuun ta'uu wana asirratti isin seenaa jechuudha. Mallattoo kana daawunloodii godhachuudhaaf awwala akka isin oonii yogguu godhatanii kaatan yeroo oonii godhatanii kaatan bilbila keessa irratti waan barbaadan takka barreessuu dandeessu jechuudha. Komentii namaa barreessuu irratti barbaadan barreessuu dandeessu akkasuma waan barbaadan takka namaa miseejii namaa erguu barbaadan illee miseejii sana Ingiliffaa fi Arabiffaa erguu dandeessan jira. Akkasuma warri gara barnootaa deemuu irratti warri chaanala hanqoo hin beekne chaanala yuutuubii kootii argachuudhaaf gubbaa kanatti abduu oorootanii yoo barreeffatan bakka sarchiisan waan yeroon haala kanaas ni ba'e piroofaayilii koo tuquudhaan chaanaleen koo maqaan kootiin haala kanaa piroofaayiliin koo isinii ba'e haala kanaan maqaa kan koree eegatuudhaan haala kanaas ni baasaa yeroo isin baasee sabiskiraayib kan jettu kana warri haaraa taatan sabiskiraayib kan jettu oola kan jettu gubbaa kaa'uu hin dagatina sabiskiraayibii kana oola yoo keessan barnoonni hanga dhiisu akka isin bira ga'uu fi oola kan jettu gubbaa kaa'uu hin dagatina isin jedha viidiyoo kan jee haala kaa'achuudhaan viidiyoo hangoon isin argatin barnoota bilbilaa wal qabate hedduu gadhiisan jira. Warri hangawanaa hin argatin irra galaa irraa baradhaa isin jedha barnoota bareedaa jala gadhiisan jira chaanaalii kana jala irra seenaa irraa baradhaa viidiyoo irra dhaggeeffattan namoota hedduu bira akka ga'u laahikii tuquu hin dagatina isin jedha. Kana argachuudhaaf siitingii kana haala kamiin akka isin oon gochuu dandeessan jechuudha. Appii takka osoo hin fayyadamin siitingii bilbilaa fayyadamuudhaan oon gochuu isin gaafata. Awwala haala kamiin akka oon gochuu dandeessan sana agarsiisu gara siitingii deemuudhaan siitingii bilbilaa irra eega seentanii ol xaahuudhaan siitingii bilbilaa keessaa oluma xoftu ol eega haxooftanii haala kanaasan jeneraal manaajiment bakka jedhu kana jeneraal manaajimentii kana keessanii seentu yeroo takkaaf irra gattuuftu jechuudha. Jeneraal achirra eega suttanii haala kana achirra eega seentanii asirratti laanguweejidha. Laanguweej kun Ingiliffaa kan barbaadan asirratti duraan agarsiisan ture Ingiliffa itti fayyadamaa jirtan asirratti ilaaluu dandeessanii Ingiliffaa biyya eessaa akka ta'e jechuudha. Ingiliffa kana daawunloodii godhachuu danda'ama. Afaan Oromoolee as keessa ni jira. Afaan Oromoolee daawunloodii godhachuu barbaadan asirraa adda laanguweej akka agarsiisuudhaan afaan Oromoo akka inni gubbaarratti isinii bahu afaan Oromoo kana argachuudhaaf adda laanguweej irra tuqxanii tuqaa sadeen gubbaa harka mirgaa jiru tuquudhaan ool laanguweej akka jedha tuquudhaan irra kaawwachuudhaan gubbaa kana ol xoftu bakka qubee oo jiru dhaquudhaan afaan Oromoo kana qubee oo kana dhufuudhaan asirraa argattu jechuudha. Kun afaan Oromoo kana oonni eega gootanii Itoophiyaa moo ka Keeniyaa barbaadan isin jedha. Ka Itoophiyaa yoo ta'e illee Keeniyaa wajjin tokkuma ni filattu ka barbaadan jechuudha. Achii tuquudhaan haala kanaan siitingii takka takka isinii baasaa fakkeenyaaf asirratti Oromoo yookaan immoo afaanota isin barbaadan Oromoo Itoophiyaa deebisaa kana barbaadan achii haala kanaa isinii ta'a jechuudha. Hoq barbaadan haala kanaan tokkuma daayitii butanii qixxoo fakkeenyaaf amma an asirratti kan isin agarsiisuu dhufe kana osoo hin taane ka biraati. Kan itti fayyadamu barbaadan irra gattuudhaan haala kanaan appilii gochuudhaan kana fakkeenyaaf afaan Ingiliffummaa wanni itti fayyadamu barbaada waan ta'eef Ingilish Awustiraaliyaa kan irra jiru haala kanaan ni ilaaltu kana achiraan daawunloodii godhachuu dandeessuudha. Warri hin beekne warri hin argatin yoo jiraattan asirraa argachuu dandeessu Oromoo kana settiingii takka takka kan akka immoo waasappii goora seentan afaan Oromootti isin jijjiiruu danda'a. Settiingilee Kiroomii keessa jiruu fi Googilii keessa jiru isin jijjiiruu danda'a jechuudha. Afaan Oromoo yoo asirratti daawunloodii godhatta yookaan immoo gabbuufattan jechuudha. Kaisan garsu dhufee hamma Samsung keyboard setting bakka jedhan jechuudha. Samsung keyboard setting bakka jedhan tuquudhaan haala kana yeroo inni isinii baneegaa Samsung keyboard setting kana yeroo haala kana isinii baree language and tips bakka jedhan tuquudhaan language and tips ka jedhan kana eega tuqxanii manage pat language bakka jedhan kana manage and pat language bakka jedhan tuquudhaan erga tuqxo yeroo achi erga tuqxan
mana ajaa'ibfantii kana laanguweejii kana keessa seenuudhaan afaan Amaariffaa yoo barbaadan asirraan oofii ta'ee yoo jiraate oonii ni gootu awwaalaa jechuudha. Asirraa illee afaan Arabiffaa kana yoo kan keessan oofii ta'ee jiraate haala kanaan oon gootu jechuudha irra tuquudhaan haala kanaan. Ka awwaalaa kun Ingiliffaa waatti fayyadamartanu oofii hin ta'u. Ka lammataa irratti cammaara yookaan immoo dabalataan itti fayyadamuu barbaadan Ingiliffaa illee afaanota hedduus keessa jira afaan Oromoo bichaa keessa hin jirre irraa olee kana ol xaa'uudhaan afaanota barbaadan jechuudha. Asirraan oonii gochuu jechuun daawuloodii isinii godhamee jira jechuudha. Yoo isin oon gootan daawuloodii isinii ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf haala kana yoo isinii baase immoo haala kana yoo baase mallattoo xiyyaa tuquudhaan gaa daataan umarra jiraattan daawuloodii godhattu. Daawuloodii godhattan immoo kiiboordii bakka isin waa barreessitanitti akka inni isinii bahu yoo barbaadan asirraanii kan isin oonii godhachuu qabdu jechuudha. Bakka kana seenuudhaan oonii godhachuu qabdu. Fakkeenyaaf oonii godhee kee asirraa bakka waatti barreessan takka seenee isin agarsiisu bakka kana nama barreessuu barbaadan haala kanaan kan isinii baasu komantii kana nama barreessuu barbaadan bakkuma komantiitti barraa'u seenuudhaan gaa achirra eega seentanii bakka komantiitti barraa'u kana eega seentanii maal gootu asirratti kan isin sirreeffachuu qabdan eega achirra seentanii gaa ganjallaa kaa dhufuudhaan mallattootti kan ni argattu mallattoo kanarra yoo tuqxanii haala kanaan asirra tuquudhaan isin jijjiira jechuudha. Arabiffaa barreessuu barbaadan amma sirrii tuqxu afaan Arabiffaa afaan Amaariffaatti jirtee nama barreessuu barbaadan irra tuqxu jechuudha mallattoo ganjallaa jirtu kan. Mallattoo kana ammallee irma tuqxu afaan Ingiliffaatti jeefachuu kan afaan Oromootiin barreessuu barbaadan. Hanga isin mallattoo kaa tuqxanii qaanqaa isin achirratti oonii godhattan sun isinii bahaa jechuudha. Qaanqaan kun haala kanaan isinii bahaa jechuudha mallattoon kun yoo hin jirre yeroo isin achiraan oon gootanu asirratti ni baate jechuudha mallattoon asirra hin jirre kun gubbaa sana irratti yeroo isin achi asirra yoo hin jirre bakka hammaa seenuudhaan bakka amma isin agarsiise keessana seenuudhaan yoo isin achirratti oonii godhatte yookaan immoo irra tuqxanii bakka sana oonii itti gootan jechuudha. Bakka sana yoo hin jirre isinii baate jechuudha. Bakka sana yoo hin jirre bakka kana yoo hin jirre kana oonii hogguu isin gootan achirratti amaarfisanii ba'a. Asirraa yoo isin dhiqatamoo ofii gootan bakka sanatti mallattoon sun ba'uu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoon sun bakka sanatti bu'uudhaaf haala kanaan fakkeenyaaf bakka wanti eegan seene bakka waatti barreessan yoo seene hamma hin jirtu jechuudha. Maaliif achirraan ofii godhee dhufaara waan ta'eef. Achirraa waan ofii godhee faaruuf mallattoon kun hin jirtu. Fakkeenyaaf amma deebi'ee dhaqeeyyoon oonii godhu mallattoo kana yoo naqee fakkeenyaaf keessa seenuudhaan gaa asirra seenuudhaan bakka hammaa isaa dhaquudhaan gaa yoo naqee oonii godhu asirratti oonii ni godha. Fakkeenyaaf Arabiffaa fi Amaariffaa oonii godhee kee bakka sana ogguun naqu mallattoon kun naa bahuu danda'a yookaan immoo dhufuu danda'a jechuudha. Bakka itti waa barreessan seenuudhaan mallattoon kun amma dhufee jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo kana asirra namaa komantii barreessuu barbaadan Amaariffaan Arabiffaan barreessuu dandeessu jechuudha. Asirra galtanii jijjiirrattanii afaan barbaadaniin barreessitanii namaa erguu dandeessu jechuudha. Haala kanaan achirra seenuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Kana keessaa wantoota isinii galuu dide yoo jiraate komantii naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo kana namoota hedduu bira akka ga'uuf laayikii tuquu hin dagatinaa. Akkasuma warri haaraa ta'an sabiskiraayib godhaa waan isinii galuu dide jiraate komantii naa barreessaa. Haala kanaan itti fayyadamaa.